maleesaan yoo ilma biyya afaanitti ilma arsii akkasiin naqanii mucaa akkasitti tumanii mucaa boqqojjii argitanii hunda isaa akkas godhan ufa ajjeesan malee arsiin ajjeefne ufti qeessan malee arsiin ajjeefne arsiillee waan hin beekaniyyuu arsii waan taate zoonii takkitti wayii itti fakkaatti godina afurii lola miliyoona 20 lolaa jirtan waan xiqqii wayii isin fakkaatin miliyoona 20 lolaa jirtanii bar bahara guddaa waan jabaa seete waan gootummaa isin fakkaatti malee waan nu gootan amaanaa rabbii ilma wallollee haa ta'u arraballeen haa ta'u waan takkallee akkalleen arrabsinellee gocha isaanii kana ammoo rikaardi nu godhaati suuraa jara sanii guutuu naa ergaati gara daandii Itoophiyaatti yoo waan biraa dhabne maatii qabnee jirra maatii ijoollee saniitu ta'een gaddaatu dhugaa sitti hima tawaggaatu naatu namni gara 16 hidhaa keessa jira jechuun hin dubbannu jennee jal'ifne jechuun hundaa seera jala oolchina afaan hin dubbannu an amma miira keessa seenee amma dubbadhe malee suuraa isaanii rikaardi godhaa lammata ammoo ilma walloo tokkollee baaftanii viidiyoon akkan goone haa godhani yakka isaanii haa dalagan akkasitti rikaardi nu godhaa nu ergaa isiniin jedha antanuma dhaama kun mujrima waan zamana meeqara ture dalagaa godhate kun kanaan jiraatte jiruun isaa jiruuf jireenya kana wanni inni biyyaa baheef nama ajjeese nama saamee ittiin jiraatuuf dalagaan qabu mana gubee bahee abaaramee bahee ilma abaarsati kana wajjin ilma abaarsaa wajjin ammoo jaarsummaa dubbannaa akka arsiin ilaaf ilaa wal dhageetti waan akkanaa kanan beekan kanaaf kun ammoo mujrimtoota laallata ummata walloon laallatu jechi kiyya kun warra akkasitti nama kafarsiisu santumaa miti namaan shahaadaa qabadhu shahaadaa walloon qabadhu shahaadaa arsiin qabadhu jedhan sanii yoo waan an jedhe kana gootan dhugsun bayaatin larraa milkoota yoo kan hin milkootan dhiisa loogijiinuma imeeluma jarri ittiin tiktookii banatte san qofa fuudhati mootummaa bira keessaa warri kan ogeessan warroota akkasii warroota naannoo irranaa jiru sunniin irratti dalagamaa jira beekta warroota amma karaa warra gaara keessatti warra asii kanniini wanti sun irratti dalagamu jira garuu warroota gaara keessatti dakatti miskiina dararusani malee warri asii tunniin bishaan ofii amma argatti amma qoricha ofii argachuuf deemti. Maaliif isinillee yoo dhuguma rabbi san ilmaan arsii taatan yoo ormummaa keessan beektan yoo rabbii keenya sodaatan amma ijoolleetiin dhugaa rabbi dubbachuuf amma ittiin dhiyaadhu gasti jaraallee hin galu maaliifuyyuu yaani jiraati waan walitti hin galu beektan Suleyman isaan hin beektan dhoombil isinillee hin beektan aanuleelleen jechuudha yoo rabbii guddaa keessan beektan mee waan kana rabbiif jecha jechuudha rabbii jecha miskiina karaa baaraa san deemee yamanitti beela'ee dhukuttaa'ee gaara san keessa torbaan tokko deemee beela'ee yeroo ammaa jireenyi nama jibbisiise kana ka jireenyi nama jibbisee dalagaan dhabamte kana kanani bakka itti godhu dhabeeti waan ta'u dhabu kana jedhaati rabbi jedhaati waan kana mee ufuma keeti wallaahi al'aziim kanaaf waa takkan taatu kanaaf dhiirummaa siin dabalamtu waan kana ijoollee beekarratti bilbilaati hafaas irratti illee bilbilaati nuti nu gahee jira hin barbaannu akka jettan godha ijoollee walloo yoo rabbi sodaachuu baatan mee waan fedhan waa dalagan miskiina qabanii yoo isin qaban iyyuu mee isin miskiina karaa deemu lakki hin dhiifnu nuti cubbuu hin sodaannu rakkoo hin qabu akka fedhan haa godhan dhiisa rakkoo hin qabu mee jedha dhiisa yoo isin tana waliin yaaduma kan isarra jabeessa waan dabre hagamatti lubbuun namaa kabeen jirru namni hedduun dhagayaa waan isin jedhe arsiin baay'ee jira gara miliyoona 20 geetti miliyoona takka warri walloo haa dhumannu haa nu fixanii waa takka nam tokkollee hin ajjeefne jettanii gumaa baafne jettanii akka gochaa fokkataa san akka hin dalayne haa isaan nu ajjeesanii haa nu fixanii hin dhumanna oromooleen argitee addunyaaleen haa agartu duguuggaa haa raawwatanii akkasumatti dhiisa warra ammoo mujrimtoota ammoo gocha san dalagan suuraa isaanii nu argitan san malee miskiin akka hin tuune kana dhaamsa isinii dhaaman mee takkaa wal qabanne musliiman mee takkaa dhiifama naa godhi ahman mee takkaa gaafin tokko doktora musliiman mee naa dhiisi gaafa isin mee musliiman takkaa naa dhiisi musliiman mee takkaa ahmad shari'aa islaamaa keessatti ka arraba si muri arraba murii ka harka si muri harka murii yoo jedhamu yoo isin immoo jarri waan feete sinaa gootu nuun dhiisetan zulmiin ta'u afaan isin hammettan kun gaafii kooti shari'aa ture walumaayii yeroo himan akka abbaan si godhe godhii jedha deebii asumatti naa kenne tokkoffaan immoo lammaffaan naa lafaate jitu muraddaa koo akkam wanti amma jechuudha shari'aan karaan jalisi naafachu shari'aan waan jedhe walaa taziru waaziratu wizra ukhraa yoo rabbi jedhu miskiina qabaan jedhu nama yakka dalageessan malee abbaan ilmaaf hin gaafatamu ilmi abbaaf hin gaafatamu miskiina biraa mucaa walloo ka kophee afaan kaayan san ani akka ilma arsiitti hin jaaladhu kanan qeebalu sinirraa maalifi walloo ta'ee jecha nama miskiina tuquun
abbaan feetan na jibba abbaan feetan na jaaladha kanan qeebalu nama yakka dalage mujrima san qaba malee kana shari'aa waan akkana kana isaan gaafa arsii shari'aa keessaa baajechuudha kaila Usleeman waa fudhataa deemaa jirtu Usleeman qissaan gaafa arsii qissaan quraana keessallee hin dhabame jechuudha gaafii biraati rakkoon qaboo kee haala faate ammallee gaafiin an dhaamsisiidhaamu abbama fedhe haa ta'u nama gaafa gastii keessoof galchitan gaafa nuti gaafa namni shan qabe kenna mootuu laman qabnan jedhina waan kanan fudhadhan gaafa jarri kudhan qabde kudhan qaba ammas immoo nu walloon akka taane nu beeytanii gaafa jedhu dhaloon namaa kun arsiin akkam akka ta'e beekuun dirqama isaati seenaa yoo taate ammas immoo jechi mucaa kana oromoof nuti morada pilis abdii jalaal maa jiraazar abdii meeqa kanadis abdii culullee seerumaan jedhan seera jedhan akka seeratitti seera Usleeman ko an gaafin jedhe meena nagaa seera akka seeratitti akka namni nama anolee maa jiraazar qaalii ko ammas laal waa tokko jechuu barbaadan isaan sirrima jedhan garuu isaan sirriidha dhagaka qabdan isaan gaafa nu callifnee mana galle nutu isin moo'ee nu jalatti bultan akka kutaa biraatti sodaattanii nu jalaa galtanii jedha nuti warri kaanee duraan naamusa qabu lakki naamusaan Oromoo kana wajjin jiraanna jenne dubbii amma argitan kana ka gaafa mucaasan guurree itti boonnee imimmaan itti dhabne Makiyaan nama meeqa buusee jedhee haasaya Ahmadi Kingi Ahmadi nama jettan kun Abdiin achi jirta Ahmad achi jirta Usuleyman achi jirta Dhombir Baabureen hundi achi jira mana afartootti guurre mucaasan gaafa mana kiyya qaban achi guurre jennee namni baay'inaan birrii takka naman kennin keessaa isa tokko inni nama bilbilee uummata kana mucaa kana qabaa birdan qoodamne jedhe keessaa isa tokko So akkamitti waan akkanaa kana gaafa raawwatu nu maal jechuudha nama naamusa qabullee naamusa keessaa baasan ummata kiyya kanan nu rakkisee nu iyyisiisaa jira isin sirrii jettan dhaabaa dubbii kana jechuu hiyyeessi akkan dhumne biyyee akkan nyaanne jedhaa jirtan so isaan kanatti namananii akkam goon Jarab sirriidhaan ulammas dabalanni si dabalatu ammallee adolee simarratti xumuraafaanii na fudhatte mee takkaa isinirra boca kasa haati faatee akka haadha siinqe taajiyye mee takkaa si kadda qoy haati faatee jechisi meeqoo hin jiran ana makka dubbataa jiru keessatti namoonni kumaataman ijoolleen baadiyyaa dalagatan ijoollee wallooti akkamitti jedha Suleyman Faani beekti namni kenna yoon gara Suudii kana seenu hundi namaa gara magaalaa deema baadiyyaa badoo dammaamii fi maalii jinnii kamisii kana keessa kan baay'inaan kan jiraatu ijoollee wallooti na amanaa kana abbaan feetan waan feetan jedha miidhaan ati amma waan amma sittaasunu kana miidhaa miskiinota karaa deemurraa dhaabuuf wanni dabre sun dabree ka dhufu dhaabuuf yoo asi gabaabsan qofa irra wayyaadha na amanaa lolli amma ta'e kun tokkochi magaalaa keessaa miti tokkochi magaalaa keessaa miti naga isinitti malan ijoollee walloo magaalaa hin fedhan baadiyyaa dalagan biyya rabaatti kan namni qajeelee dalagu ijoollee wallooti namni baadiyyaa waggaa 50 waggaa 60 ijoollee wallooti namni kenna obbola isaa tokko sokoonni karaa baadhuu irraa buuse magaalaatti irraa buusa karjin gaderga kan ol deebi'a bakka asuma hin deemu qabamee gara kana miidhaa kana hambisuuf ijoollee karaa kana deemtu baraaruuf amma warri amma dubbattan kun isin mooyamaati mee waan feetanuu taa'u masirraa bulala isin mooyamaati obsa jiraadha waan kana dhaaba taa'u abdi taa'u jecha kana abdi oke taa'u mee Usleeman takkana abdi waa takka si godha abdi ani sinirraa waa takka waa takka qofa illee baabulila kana namiidha abdi wallahi haasoo akka teettu kun haasaa ture abdi dhugaa sitti ma haasoo akka mateettu kun haasaa ture abdi wallahi isa dhugaa sin jedha jechi amateetti kuni miskiina keenya dararaa jira wanti dura nu miidhee namaa gannu oolchee saree nu godhe nagaa barbaannaa gootummaa kennineefi gartee waan silaa ilmi dhiiraa namaan kennine dhiirummaa gartee dhiira bar nu dhiira ta'a jara dhiira goonee salphanne bar obboleesso dhiira qunxurroo rarraafatee deemu ta'a dhiira ofirra dhiira goone bar kanatu nu xiqqeesse kanatu miskiina keenya dararsiise bar Sinigalee kanaaf jecha kanaa kana fayyadamee lubbuun gaafa dhalatti deebi'ee bar jechuun nama baay'ee nu dhageeffataa jira takkitti na dhageeffata takkitti an dubbadhee bin bayan bahaadha faate beeta kana dhageeffadha ijoollee daa'imaa miti magaalaa riyaa keessatti kan wallaahi osoo akkarsiisan ijoollee carraa daqiiqaa takka naa kenni manfaa keessaa dheebataa galcha lola magaalaa taatellee namni daqiiqaa takka naa kenni bayaamee waa takka dubbadhee baya Dr. Ahmad dubbatanii dhagaa nuti ummata arsiisi koomandooti ummata guddaa saba guddaa nama miliyoona 26 lakkaa'amu
saba guddaa akka ijoollee daa'imaa haasa'u ijoollee daa'imaa naasoynu. Sabni guddaan obsallee qaba. Hin argisiisallee. Har'allee taanan borullee taanan wallo diina kennaa miti. Akka ijoollee daa'imaan ta'e haasa'u ijoollee daa'imaa naasayna. Wallo diina kennaa miti. Obboleeyyan teenna. Dheengaddallee gargaaraa turre wajjin dhaabbataa turre borullee walumaan dhaabannallee. Ka amma kana dalagaa jiru durriyyee hattuu maqaa wallootiin daldaalu malee hawaasni walloo guutuun mujrimaa miti. Tana ifaan ifatti dubbanna akka ijoollee daa'imaan